Baallee dabarsuuf ardaa jilaa qubatanii kan jiran abbaan gadaa goobana hoolaa bara gadaa isaanitti milkiin jiraatus Oromoon garuu waliigaluu dhabuun na gaddisiisa jechuun dubbatan. Abbaa gadaa Tuulama goobana hoolaa turtii miidiyaa waliin taasisaniin bara baalli isaanii sabni Oromoo wayitaa aangoo argatetti ofiif waliigaluu dadhabuun alagaan osoo hin taane ofii isaatiin wal cunqursuun du'aa fi gadadoof wal saaxiluun baay'ee akka isaan gaddisiisellee dubbatanii jiru. Dhaabbanni Amnesty International gabaasa baase keessatti mootummaa fi gareewwan hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumamaa jiruun Oromiyaa keessatti dubartoota fi daa'imman irratti miidhaa cimaa geessisaa jira jechuun ibsa baaseen beeksisee jira. Yaa'iin mootummoota biyyoota gurguddoo torban G7 Saamit Faransaay keessatti torban dhufuu gaggeeffamuuf qophiin nageenyaa guddaan taasifamaa jira jedhame. Tapha kubbaa miilaa addunyaa 2026 irratti roobni fi balaan bakakkaa taphoota tokko tokko irratti dhiibbaa geessisuu danda'a jechuun ogeeyyiin haala qilleensaa akeekkachiisanii jiru. Rakkoon giddu galeessa fi waraanni Yuukireen irratti taasifamaa jiru ammallee dhimma siyaasa addunyaa keessatti xiyyeeffannoo guddaa argachaa jira jedhame. Walitti bu'iinsa Iraanii fi Israa'el hordofee gatiin boba'aa dabalee jedhame. Walitti bu'iinsi Iraanii fi Israa'el irra deddeebiin hammaachuu isaa hordofee gabaa idila addunyaa irratti gatiin boba'aa dabaluun isaa ibsamee jira. Haleellaan Iraan kaleessa Israa'el irratti raawwatte dabaluu gatii boba'aa kanaaf sababa guddaa ta'uunis eeramee jira. Haaluma kanaan gatiin boba'aa hin qulqulloofne barmeeliin tokko gatii gurguramaa ture $93.41 irraa gara $96.24tti ol ka'ee jira jedhame. Gatiin boba'aa kun ji'a bitootessaa darbe irraa eegalee gabaa idila addunyaa irratti 50% dabaluu isaa ragaaleen ni mul'isu. Helikoophtarri waraana United States ulaa Hormuz irratti kufuun booda Iraanii fi United States walitti dhukaasa jedhame. Erga helikoophtarri waraana Ameerikaa Apache jedhamu ulaa galaana Hormuz biratti kufee booda United States fi Iraan haleellaa waraana haaraa walirratti banuun isaanii gabaafamee jira. Kun immoo waliigaltee dhukaasa dhaabiinsa lammaffaa ture irratti yaaddoo fi muddama haaraa uumes jedhamee jira.